Koy. Geechoon kuma digdama na erge. Geechoo hin beekameti? Jawisaan kuma kudhan I love you. Gurreen akkaawuntii arge garuu hin argine malee inni dhumanatti gadi lallabaa. Hamma ammaatitti waaruma Dubaayitiin hin jira nyaata. Hamma ammaatitti waciin kan koo takka hin baane dhugaa Waaqayyoo Rabbiin jaalala namaa kennu. Miidhayoon takka maqaasiin beeku kuma kudhan na ergite dhugaa Waaqayyoon beeku bakka naa baateesi. Garuu Oromoo mata'uu kiyyaaf. Dhugaa. Hanga ammaatitti daa'imni kooti fi ani kan nyaataa jirru uummata Oromooti. Yaa fiqirsaw. Tiijidhaame. I love you. Abshir lubbu anis jira galmeessi kuma kudhan video accounti. I love you so much lubbu geetaan. Baay'ee isin jaaladha baay'ee isin kabajaa naa jiraadha dhugaa Waaqayyo isini. Kan jawisaa maali nan bita beektaa lubbu. Saafaa isin shaaworii itti qatu dhugaa Waaqayyo kan jawisaa. Kan beetii uffataan biti nan gette uffatuma nan biteef. Eeshi lubbu bakka anis kudhan. I love you. Thank you. Abshir ergi accounti kee. Naa jiraadhi lubbuu koo. Afaan kuruu nagaa dhugaa Waaqayyo. Akka waan naa bittaniif ta'is yaada warra naan bitinis. Abshir kun qabu sifaana jirra shiitu ittiiti. Alaa gargaarsa kan argadhe jennaan ammas xana seexana sasina godhe dhugaa Waaqayyo. Lammaffaa. Video kana gadumatti dhaggeeffadhaan dabartina dhugaa Waaqayyo video kana argeen bee gorga video jechuu jammare. Mucaa mataa koo na dhukkuba naa kadhadhaa jetteen ija mataa dhiiseetu harma kee lachuu qabadhu Yesuus sim jedhimee harma kee irratti waan kee argaa jira. Harma kee qabadhuuti. Uffay jedhe maala furfata. Achina sana booda mucaan irratti dubbatte harmi koo nagaa dhabutu jiru. Ani sobeetan jiru bayyuu jettee jechuudha. Dhugaa Waaqayyo video kana gadumatti ilaalaa jiru. Gaafa naqee irratti dubbatu yaa kottee namaa jedhe. Maa furfatee waa'ee harma maqalumnaan fiixee harma keelachuu qabaddoon baala goota raajii immoo dhaggeeffadha kana karaa jiru. Garuu Waaqayyo si argeera achumattuu si argeera ergaa dubbatamaa ture keessa kan keeyyuu jira. Ameen. Mee maa irratti si kadhachuu koo barbaaddate? Mataa kiyya takka malee na dhukkubaatti akkanaa kadhattan hin barbaade. Harka kee irra kaa'e si'a sadii Yesuus simete. Yesuus. Ati ol gara Waaqaatti asii ol ilaaliitii hafuura kee si'a sadii bakkeetti baase. Maa inni mataa harma keetii mee harma keessa kamiidha? Mataa harma keetii irraa mee fiixee harma kee irraa? Maata. Yoo maal gooftaa Yesuus. Mee harmuma kee lammansaa qabadhu si'a sadii harma kee lammansaa qabadhu si'a sadii bayi Yesuus simete. Yesuus. 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 Harma kee lammansaa osoo hin taane harma kee karaa gar tokkodhaan harma kee irratti waan darbatamee waan shiftedhee si hoosisee si waraanaa si dhukkubaa deemee harma kee kana madeessuu barbaadu ni jira. Waaqayyo gooftaan garuu sirraadha yerashii. Ameen. Nama Waaqayyo dhugumaan argitanii harma koo irratti naa kadhattanii dhuguma argitanii alallee mataan na dhukkubaan jiru dhuguma argitanii. Lakki nagarree. Dhuguma dhugaadhaan tajaajilaa jirtu. Lakki nagarreen jedhe. Harma kee qabadhu tanaan fayyaa kooti. Nagaa kooti galata Waaqayyo. Nagaa naaf kenneera Waaqayyo. Maa sobdanii asirra teessanii tajaajiltu maa sobdanii asirra teessanii kana jettu. Warri isinii kadhachaa oole akkasumas qannam bushoota isinii jedhame maqaan isinii baheerayyuu asirra teessanii akkasumas ameen jettanii hin fudhatina fayyaa kooti. Irraa gadi buusuu dandeessu waltajjiirra maaliifi boleetti ergaa Waaqayyo nagaa si godhee rakkoon tokko hin jiru jechuudha. Namoota akkasii wajjiniin keessummeessuu yookiin haasa'uu hin barbaachisu jechuudha. Irraa gadi buustanii iddoo ishee qollafuudha. Kan akkasiinuma jiru. Anis nan beeka hundayyuu. Harma maal jedhatte harma qabachiiste baala gitte ati raajiidha amma maal goota iddoo harmaati mucaan ormi ishee nagaadha. Iddoo harmaa malee raajummaan kee arguu dide hattitti hin buutas gubbaarra qanna bushoota harmarraa maal goota anaan buusta asi buuseen gala malee buy hattitti harmarraa maal fuutaan jedhe harmatti raajjaa maal hin buutas gubbaarra qanna bush
Leeba akka taatatis nama harma irratti kadhatu maal jettee iddoo kana jetta harma waa'ee harmaa kaasaas gubbaadha ciise maal fuuta harmarra waa'ee harmaa malee sitti mul'isuu didee nafaan haasa'ime dhugumaanatti waldaa qabdaa waldaa keessatti suura kaate malee fuulbiiti duubatti maal achi waa'ee harmaa kaasteeti mucaanoti laa mataan na dhukkuba siin jette qoyme harma sitti mul'ate harma kee lachuu qabadhu kan jette harmi mucaala nagaadha jechuudha baalagicha maal fuudha kun ijoollee ati bartuu moo hattuudha waldaa kiristaanaa keessaa gahee takkati qabdu yoo jiru jechuudha gahee takka waa'ee harmaa sitti mul'ate waa'ee harmaa sitti mul'ate iddoo kaanunda iddoon harmaa maaf sitti mul'ate akkasuma raajonni waa'ee harmaa fi waa'ee maaliifin kun namni fayyaa timjet ati wajjin qixxee hirmatta qannabush maal ishiin kun qannabushoonni jala yaate akka ra'ootaa marratti abbaan keessan kaa sitti gurguree sa'a sitti gurguree lafa sitti gurguree biyya laatti erge malee akkati raajii jala ciciiste akkaawuntii raajii irratti qusattuudhaan miti kan akka keessanii kan raajii sobduu jala kayyaa amantoota sobduu akka keessan kana firee lama baatee irra kaatee uummataaf saba ijoollee dogoggorsiisa jechuudha. Barati maal fakkaata kun ijoollee gubbaarra taa'e. Maqaa Yesuusiin si keessa haa camu nafuura raajii si keessa jala si kaachisu. Maal jalaa fuuti? Raajii caalu macaafa qulqulluuti jechuudha. Maqaa keetiin seexana baafneerra maqaa keetiin dhukkubsatoota fayyinneerra jedhu raajonni bara dhumaa. Siin beekumatumayyuu fuula koo fuulduraa badaan jedhan immoo caafameera kan akka ta'e. Kana jalan kaatiin. Maqaan kee eenyudha raaji? Eenyu maqaan kee? Ati mee diina raasi malee diina yoo miti diina raasiitti diina baruu eenyu maqaan kee? Maal goota maqaa irraa maal fuuta? Waldaan kee eessa shi maqaa dhiisi? Ati mee dhugaa garuu jechuudha. Waldaan keessa maal goota tisa inni uftaa dhufu barbaadde? Nan dhufee. Maajii si keessummeessaan siin. Soobduun nan keessummeessitan ka akkasuma jaa soobdaniif na baqattu. Waldaa keessaa gaheen qabdu. Otoo waldaa gahaa waldaa gaarii qabaatte jechuudha as gubbaarraa akka hattuutti dhokattee nuftu jechuudha. Waldaan seera qabdu waldaa laayisensii kaawunsiliin beeku tajaajilaa ishii dabarsitee bakka hin taanetti hin ergitu jechuudha. Ati shamarran gidduudha amoolee kamarraa buufte sa'aatii 8 jechuu 20 marruudhaaf. Maal marratti akka ra'ee ishii qanna bushoota kun kan akkanaati birkan jala yaa'ee akka raajoon olii aangoo godhu jechuudha. Dinjari amma loogoo hannaa mataatti baatte sayyuu dubbatti. Loogoo mataa alaabaa hattoota mataa catattanii sayyuu amma dubbattu. Maal baatti alaabaa si fayyisa kan si fayyisu gooftaa Yesuus Kiristoos si fayyisa. Alaabaa sammuutti baatteefi. Maal garbuun kun immoo maal bu'aa. Ata maraajiidha amma dhugaa dubbachuudhaaf mee maraajii dhumta harmaraa waa'ee harmaa raaju waa'ee biraa maatti mul'isu. Mucaan maaltiin jette mataa na dhukkubaa jette. Mucaan kun dhuguma dhukkubuu danda'a dhiisuu danda'a. Garuu waa'ee mataa bira si dabarsee waa'ee harmaa sitti argisiise. Maaliif waa'ee harmaa sitti argisiise? Mucaanoo mataa koo na dhukkuba naa kadhaa nama Waaqayyoo jette. Maaliif harma lachuu si argisiise? Seexana moo dhuguma amma Waaqatu waa'ee harmaatti argisiise amma? Natti himee? Maalirra dhaabatteetu harma kana akka dargatu si godhe? Maali yaadde? Waa'een harma sii. Maal ootee guddatte? Hodhuudhaaf waa'ee harmaa kaasteeram. Lakkisi hoosisuun malee. Kana kunoo raajii keessa laala yaa qanna bushoota laala akkati dubbatu. Laala namicha afaan beltekkee dhugaa Waaqayyo. Kunoo tuuttoo jala sii kaanu kunoo dhaqiqa. Siidha. Amma tibee. Maali kun baalagee ijoollee dhugaa Waaqayyo. Ani dha. Gongabu. Warra suura bareedaa malee. Kolfii umurii 20 keessaa akka inni liqii ta'e beektaa? Dhugaadhaan. Isaa liqeeffan. 40 keessaa liqeeffatte kolfaa takka. Gaafa 40 ta'u hin boossa jechuudha. Hin boossa imimmaan buusta malee kolfi kee yeroo 20 keessaa liqiidha. Gammachuun kee liqiidha. Yeroo itti bashannanaaf dabarsaartu guutummaan isaa liqiidha. Yoo dhamaate immoo qusannoodha.
Dhamaatii waggaa 20 qusannoo diipoozitii waan gaarii egeree keetiif kaataa jirti. Jaallattus jibbitus waaqni waaqa dhamaatii namaa gatu miti inuma sii kaffala. Yeroo dargaggummaa kee kana garuu bashannanaa, kubbaa laaluu, fiilmii, saala faallaa wantoota ittiin ofitti kaabdii ofitti ho'isaa ooltu hundi isaanii liqiidha. You will pay. Sanaaf hin kaffalta. Diddamoota achi 30-40 gaafa geessu look utuu diddamoota keessa fiiguu jechuun koo assignmentii 30-40 salphifachuu jechuudha. Amma yoo kaatee ganama kaatee yoo fidde waan 30 keessa 40 keessa geessu salphifataa jirta. Ganama kaatee hiriira taaksii dhaabachuun kee karaa dheeraa lafa hojii deemte hojii ga'uun kee barachuun kee sun amma diddamoota keessa taaksii tirarraate 30 keessa maybe konkolaataa mataa gatiin deemuu dandeessa. Garuu amma akka feeta taatee bashannantee abaluu koo jechaa kilabu Mangilaandiin beenne abaluu keenya jechaa keenya maqaatti moggaaftee. Waa'een kubbaa kun irras. Ta'uu danda'a. Inni wanta sodaan hin jiru. Na deemtee maal taasisa fakkaata? 30 keessa ganaa iskiilii haaraa tokko ijaaruuf fidda. Ganaa waan haaraa tokko barachuuf fidda. Mucaa manatti dhiiftee haadha manaa wajjin galgala wal caqacaqaa bultee